AI kana fayyadamuun viidiyoo keessan bilbila keessan qofaa waraabdanii isa kanarraa gara kanaatti jiru sakandii muraasa keessatti bilisaan akkamitti akka jijjiirtan isiniin agarsiisa. Viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwachuu subscribe godhaa. Akkuma seensa viidiyoo kanaa irratti dhageettan guutumaan guututti viidiyoo keessan bifa kanaan edit gochuu dandeettan jechuudha. AI kana akkamitti akka fayyadamtan viidiyoo kana hamma dhumaatti yoo daawwattan isinitti agarsiisa. Jalqaba AI kana osoo gara isinitti agarsiisutti hin seeniin dura waan isinitti barbaadu AI'n kun Itoophiyaa keessatti hin hojjetu. Kanaafuu furmaanni isaa VPN fayyadamuu nu barbaachisa jechuudha. VPN keessan Play Store irraa yookiin immoo Chrome irraa buufattaniitiin fayyadamuu isin barbaachisa jechuudha. Kana biraa immoo AI'n kun kireeditii isinii kenna. Kireeditii yookiin immoo daangaa isinii kenna jechuudha. Kireeditii 50 yeroo tokkotti nu kenna jechuudha. Viidiyoo akkuma argitan yeroo dheeraa jenereet ittiin godhaa ooluu hin dandeettanii dafee isin jalaa dhumata jechuudha. Isin viidiyoo dogongoraan kam argitan jenereet godhaa ooltan isin jalaa dhumata. Kanallee akkamitti yeroo dheeraadhaaf viidiyoo dheeraa ittiin jenereet gootan viidiyoo kana hamma dhumaatti yoo daawwattan viidiyoo kanarratti isinii ibsa. Amma jalqaba irratti waan nu gochuu qabnu Itoophiyaa keessatti akkuma dura isinitti hime VPN malee waan nu hojjenneef AI'n kun VPN gaariitti connect ta'uu qabna jechuudha. Bilbila keessan irratti illee Play Store irraa VPN'wwan garaagaraa buuftanii biyyoota Itoophiyaan alaa ta'an kan akka Awurooppaa fi Ameerikaatti connect gochuu qabdan jechuudha. Yan amma VPN Keystone jedhamtu kana fayyadama. Isii kana bilbila irratti illee fayyadamuu dandeettu jechuudha. United States yookiin immoo UK filattanii biyyoota ta'ee biyyoota Itoophiyaan alaa ta'an biyyoota Awurooppaa yookiin Ameerikaa keessa tokko filattanii connect taatu. Akkuma argitan kun amma United States jedhu kana Ameerikaatti connect godhee jira jechuudha. Kallattiimaan gara Google'itti deemnee Google Flow jennee search goona. Sana booda isa nu dhufu kanarratti erga gadhoofne booda akkuma argitan isa kana Google Flow AI Creative for Video Image in the Custom Tools isa jedhu kana keessa gadhooftanii load isinii godhate konturaa. Sana booda Google keessan koompitara keessa yookiin immoo bilbila keessan irraa qabdan itti galchitan jechuudha. Booda bifa kanatti yoo isinii fide yoo notification garaagaraa akka isinii arguu barbaaddan wal lamaan kanneen keeyyattanii keessaa filattanii yoo barbaadan tokko keeyyattanii tokko dhiisuu dandeettanii. Nama lamaanuu waan hin barbaanneef next jedhaani. Sana booda review our privacy jedhu kana keessa deemtanii gara gadiitti erga scroll gootanii booda continue kana dhuftanii san booda bifa kanatti isin fida. Fuula kanatti yoo isin fidu as keessatti waan tokko tokko irra deddeemtanii maal akka ta'e Google Gemini Omni Flash kan jedhamu kun maal akka ta'e wanti haaraan maaltu jira isa jedhu asirratti ilaaluu dandeettu. San booda mallattoo pilaasii kana dha'uudhaan new project jedhu kana keessa seentanii bifa kanaan arrow forward jedhu kana keessa cuqaasuudhaan kallattiimaan gara get started jedhu kanatti isin fida. Get started jettaniini fuulli isaa kana fakkaata jechuudha. Akkuma argitan asirratti iddoon nuti barreessinee waan barbaadne gaafachuu dandeenyudha. Agent jedhu kana keessa yoo dhooftan immoo suuraa tokko yommuu inni jireenya isinii godhu bifa kamiin akka inni isin hojjetu ittiin mari'attanidha jechuudha. Inni biraa asirratti suuraan isin barbaaddan sun TikTokiif moo YouTubeif kan jedhu akkasumallee immoo suuraa lama yeroo tokkotti jenereet akka isinii godhu barbaaddan moo suuraa tokko akka jenereet isinii godhu barbaaddan kan jedhu erga filattanii booda suuraa inni isin hojjetu barbaaddan ajaja suuraa keessanii itti galchitanii mallattoo xiyyaa kana yoo dhooftan daqiiqaa muraasa keessatti suuraa keessan jenereet isinii godha jechuudha. Akkuma argitan suuraa kana fakkaatu tokko dubartii godhee tokko dhiira godhee suuraa lachuu naaf fide. Akkuma dura isinitti hime inni kun kireeditii isin gaafata yookiin immoo yeroo isinirraa muratu kireeditii isin gaafata garuu suuraa irratti uummata akka isin gaafatu viidiyoo irratti malee. Daawulood gochuudhaaf immoo tuqaa sadiin gubbaa san dhoofne daawulood jedhu kana keessa seenne as keessatti amma 4K qualityidhaan daawulood gochuudhaaf upgrade gochuu waan nu gaafatuuf nu 2K quality kan jedhu kana 2K kan jedhu kana keessa dhooftanii 2Kdhaan daawulood gochuu dandeettan jechuudha. Innuyyuu ni gaa waan ta'eef mi amma suuraa keenya galchinee edit haa yaallu san booda upload kan jedhu kana keessa seenne suuraa kiyya kana asuma fuudhee tiniin bilbila keessa bifa kanaan itti galchuu dandeettan isinillee fayyadamuudhaaf eeyyama qabaachuu qabdan isiniin jedha. Agrii jettanii booda suuraa inni isinii fidu kana keessa kilik gootanii erga suuraan keessan upload ta'e akkuma argitan suuraan kun backgroundin isaa fi xiqqoo isa kaameraan quality isallee waan gadi bu'aa ta'eef backgroundin isallee irraa remove gochuu barbaada. Kanaafuu amma aspect ratio barbaaddan filattan jechuudha. YouTube TikTokiif kan jedhu filattanii amma TikTokiif haa jedhuuni bifa kanaan erga waan ajaja kiyyatti kennee booda generate jedhaani akkuma barbaadetti daqiiqaa muraasa keessatti suuraa akkana jiru naa qopheesse background isaa guutumaan guututti irra dhabamsiisee bifa kanaan bakka naa buusee jechuudha. Amma immoo kallattiimaan viidiyoo ittiin create goonee ilaallu keessa dhoowuudhaan gara viidiyoo jedhu kanarratti deebifne jechuudha. As keessa viidiyoo kanarratti erga deebisne asirratti viidiyoo keessaa landscape yookiin immoo vertical akkuma jira isiniin jedhe ka TikTok yookiin YouTube filachuu dandeettanii erga as keessaa filattanii immoo viidiyoo kana isin ka barbaaddan viidiyoo lama bakka tokkotti isin hojjetu immoo viidiyoo lama yookiin immoo tokko jettanii filachuu dandeettan jechuudha. Akkuma dura isiniin jedhe as keessa viidiyoo tokko irratti deebisa. As keessa immoo sakandii 8 kan jedhu kana mee 10 irratti deebisa. Sakandii 10 irratti deebise viidiyoo tokkotti yoo deebise kireeditii 15 irraa fudhata jechuudha. Amma ajaja viidiyoo jenereetii akka isinii godhu barbaaddan san itti kennitu ajaja keessan erga kennitanii ilaaltanii booda jenereetii jettanii dhooftanii viidiyoo keessan yeroo muraasa keessatti isinii jenereetii godha. Mee rizaaltii isaa walumaan ilaalu.
Viidiyoon keenya rizaaltiin isaa isa kana fakkaata jechuudha. Daawunlood gochuu yoo barbaadan immoo tuqaa sadiin gara gubbaa san dha'uudhaan daawunlood jedhu kana keessa dhuftanii amma immoo saayizii isaa 270 kan osoo hin ta'in oriijinaal saayizii kan jedhu 702 paa kan jedhu kana isa daawunlood gochuu qabdan jechuudha. Maafi 800 kan jedhu paan kun yookiin immoo HD kwaalitiin kun upgrade gochuu isin gaafata. Kifiyyaa waan isin gaafatuuf bifa kanaan daawunlood gochuu dandeettanii. Mee amma paartii isa baay'ee barbaachisaa fi isin marti eegaa jirtan viidiyoo keenya akkamitti edit goona kan jennu paartii sanitti haa dabarru jechuudha. Erga bifa kanaan dhuftanii fuula isaa irratti erga dhuftanii mallattoo ida'uu kana keessa dha'uudhaan gara gadiitti upload media isa jedhu kana keessa dhuftanii viidiyoo barbaadan as keessaa filattanii agrii jettaniin san booda viidiyoo keessan asitti upload isinii ta'a yookiin immoo asitti ol isinii baya. Viidiyoo akkuma argitan viidiyoo kun kaameraan inni ittiin ka'e akkasumallee immoo backgroundiin isallee backgroundii baay'ee namatti tolu miti. San booda tuqaa sadiin kana dha'uudhaan add to prompt kan jedhu kana dhufta yookiin immoo PC ka fayyadamta yoo ta'e raajii gootanii add to prompt kan filattanii san booda viidiyoo kana filattanii as keessaa akkuma argitan viidiyoo lama si hojjedhanaan jedha. Viidiyoo lama waan hin barbaanneef tokko irratti deebisa. Landscape yookiin immoo YouTube kan jedhu aspect ratio 16:9 akka inni hojjetu barbaada. Isarra deebisa. As keessa immoo omni flash kan jedhu kanarratti jiraachuu isaa check godha. Wantoota hunda waan barbaadan erga check gootanii booda isin ajaja viidiyoo keessaniitti kennitan. Viidiyoo san maal akka isin hojjetu akka barbaadan sana jechaan. Yoo barbaadan stuudiyoo naa godhi yoo barbaadan immoo mangootu fuula iyyuu na jijjiirachuu ni dandeettan. Amma background keenyaa jijjiiri kalarii isaa design isaa xiqqoo isin bareechi background kan na jijjiiranii akkuma argitan bifa kanaan generate naa godhee naa xumure jechuudha. Viidiyoo kana ammallee daawunlood gochuu barbaadan akkuma duraa san tuqaa sadiin gubbaarraa san dha'uudhaan daawunlood jedhu kana keessa seentanii 720 paa jedhu kanaan daawunlood gochuu dandeettanii. Akkuma argitan viidiyoon keenya daawunlood nu godhe rizaaltiin keenya isa kana fakkaata. Viidiyoo keessan bilbila keessan qofaa waraabdanii isa kanarraa gara kanaatti jiru sakandii muraasa keessatti bilisaan akkamitti akka jijjiirtan isiniin argisiisa. Viidiyoo kana hamma dhumatti daawwachuu subscribe godhaa. Yoo kireeditiin isin jalaa dhumate yoo kan jedhuuf immoo kireeditii san isin jalaa dhumate Google akkaawuntii biraa yookiin immoo Gmail akkaawuntii biraa fayyadamtanii akkaawuntii haaraa bantanii jechuudha. San cuftanii ka biraa haaraa bantanii fayyadamuu dandeettu jechuudha. Bifa kanaan fayyadamuu dandeettanii viidiyoo kana akka jaallattan shakkii takka illee hin qabu. AIiwwan akkanaa biroo argachuuf chaanaalii kun haaraa waan ta'eef subscribe godhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti peace.